السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كبوني كبجنتو تداوتو تأشان تكريتو أكم جرتان هناك جرا الحمد لله رب العالمين. داوتو تكينا الرميشة بريتي تينا كبادي سني كفجرا شير لايك سبسكرايب وتجرا نججبي سهند كذا عشان جرا داوتو تكينا فقط أمور فيديو كيناتي نوجي فرا قتيسا وجين مشالة زي بوتو إسا فقط كوني سنا كرسيسا قتيسا لين تيما كذا بالله وجرات كأنه سله وجراته داوتو تكينا كرمان نوجين ترود الله راسين جرا kallattii waan garmichichaatti yoo video asirraa isinii kaa'aa jechuudha. Distii saramikii distii baay'ee bareedaa ta'e tokkotu na bira jira jechuudha. Habbaa shantu walirra jira. Habbaa shan bichaa miti maankawwan kanneen qaba kunu maankawwan kanneen qaba ni beektan biyya arabaatti illee ni qaba distiiwwan kun maankaa kanneen jechuudha. Isa bichaa miti kan ittiin gurra isaa qabatan qaba. Qofaafis ni agarsiisa. Har'a fiigiyaa waraabaa jira waan ta'eef dhiifama isin jedha daawwattoota kennaa isa kana laalame gurra isaa kana irratti akkatti galchanii ittiin qabatan akka nama hin gubne qaba. Kan mootiyyuu ni jiraan ture gizee kushiinaa seenan diratan qaba jechuudha. Baay'ee kwaaltii ka'ee eeggateedha. Gizemaa gizetti qaqayyaramee dhufa jechuudha. Waan baay'ee das nama jedhudha isin jedha daawwattoota kennaa isa kana qaba jechuudha. Kan gizee kushiinaa seenan diratan kun hidhata qaba. Kan mormatti ittiin hidhatan qaba isin jedha daawwattoota kennaa. Gatiin isaa qarshii 12 bitamanii beeytanii baay'ee kwaaltii eeggatee dhufee jira. Maashaallah isin jedha daawwattoota kennaa distii oriijinaalaa fi baay'ee bareedaa ta'edha. Kabraa gara biraa isin dabarsu faarmuzii kanatu jira. Faarmuzii baay'ee bareedaa ta'edha. Maashaallah tabarakallah obboleettiin Rabbi nagaan isaa galchu isin jedha. Qarshii 5,000 fi 500 bitama faarmuziin kuni kan itti aantu yoo ta'u distii miti isaanii feermuzii abbaa sadii qabdi. Isaanii feermuzii kuni 2,200 garuu amma kuni kan osoo hin taane kabraa dhufeera. Gadda gizee katamaa deemnu kabraa dhufee jira. Inni dhufee sun immoo waganii dabalaa garuu baay'ee bareedaa akka ta'edha. Maashaallah tabarakallah isin jedha daawwattoota kennaa. Obboleettiin teennaa kabraa immoo jookii warqammaa lama naa biteette kalarii adda addaatiin biteefii jira. Jookii warqammaan kun gizee kan dhufa gizee kan dhufan qaqayyarama. Garuu kun maashaallah baay'ee bareedaadha. Laalamee arungaadee warqammaadhaan jechuudha. Magariisa warqammaadhaan jechuudha baay'ee bareeda. Kun immoo diimaa warqammaa wajjin afaan isaa gaggaragaree diifama jookii kana. Haala kanaanin biteefii jira jechuudha. Kabraa immoo distii abbaa sadii hinaa bitinaan jette isiin distii abbaa sadii osoo hin taane abbaan afurii walirratti julumaa dhufa. Haala kanaan abbaa afurii biteefii jira. Diqqarraa guddaatetti abbaa afurii 2,500 yookiin qarshii 2,000 tokkochisaa jechuudha. Asitti immoo meeshaa shorbaa abbaa 8 qabdi obboleettiin teennaa. Meeshaan shorbaa abbaa 8 ni beeytanii ammallee barbaachisaa ta'e isinitti agarsiisuuf isinitti himuu danda'a jechuudha. Meeshaan shorbaa abbaa 8 jechuun isaanii shorbaa kun ni jira. Asitti isaanii shorbaa kan irratti qicatan ni jira. Asitti kan koofisii ni jirti habbajaa. Asitti isaanii zirgi qaba habbajaa. Jalaan mootuyyuu saarbisii qaba. Tirii qaba. Ati immoo kan fandishaa qaba kun bareedu kan jirudha. Waliigalatti 1 2 3 4 5 6 7 8 kuni qarshii 4,800 kabraa immoo saanii zirgi qabdi obboleettiin addatti firee 2 saanii zirgi kuni 1,400 bitame. Kabraa immoo televizyiina abbaa inchii 42 qabdi. Televizyiina guddaa fi baay'ee bareedaa ta'edha. Amma gizee ammaa kana gatiin isaa qarshii 29 gahee jira. Duraan 28 mitaa turre amma 29 kana fakkaata gatiin isaa. Keerlaak subscribe gochuun raanfatina warra daawwataa kan isin jedha daawwattoota kenna. Meeshaa hedduu irra kaartoonii keessaa yaafne maaliif soomaa dadhabeera hojii baay'eetu jira. Kana jecha akkanatti agarsiisaa irra jirii meeshaan baafne kun maashina shunkurtiiti. Kaartoonii keessaan baafne kun haala kanaan ilaalame kan akka biraandiitu guddaadha. Oriijinaala jechuudha maashaallah. Kunis maashina fooniiti. Kun laalamii maashina foonii isin birallee isin agarsiiseera ni beeytanii biyya hunda jira waan ta'eef kana fakkaataa kaartoonii isaa keessaa hin baafne dhiifama isiniin jedha. Kabraa immoo siinii fannoo 2 qabdi obboleettiin teessa siinii fannoo 2 qabdi. Kunoo tokko kana duubaan kaartoonii isin agarsiiseera kanallee hin baafne kunillee isinleen kana kalarii 2 jechuudha. Kana fakkaata isin jedha daawwattoota kenna. Kabraa isaanii giloobaalidha. Isallee ishii gimaan isin agarsiisa har'a baay'ee baay'ee barbaachisu Ramadaan kana keessa. Habbasha walirra qabatanii beeytanii qarshii 5,000 bitama. Meeshaa baay'ee oriijinaalaaf bareedaa kan kwaaltii eeggateedha jechuudha. Kana fakkaata isin jedha daawwattoota kennaa kallattii maaniin gara meeshaa itti aanutti isin dabarsaa. Warroonni immoo yeroo baay'ee eessa jirtaa
meeshaa gadhiisuu bichaa osoo hin taane eessa jirtaa iddoo jirtu nutti warroon jirta ani Adaamaa jira siin jedha daawwattoota keenya waanuma kamuu yoo xalabattan iddoo isin barbaadan isin geessuu dandeenya siin jedha daawwattoota keenya ayyee akkas siin jedha daawwattoota keenya ammaan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 977 bilbiltanii nu argachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya immoo WhatsApp ni qabna direct isin dalagaa isin jedha daawwattoota keenya siin san sirriitti beeytanii rakabooti kana wajji siin baay'ee bareedduu fi jaalatamtuudha jechuudha laalanii rakabooti warqaammaa qabdu buleetiin teennaa mabraatiin hin jiru silaa ibsee isin agarsiisa garuu akkatti illee baay'ee bareeda maashaallah tabarakallah kun keessaa ifu jechuudha sini kana wajji maashidha sini kanaaf rakabootiin kun walitti qarshii 4,000 bitama kabiraan mootuyyuu qorii aadaa qabdii buleetiin teennaa abbaa gadaatiin hojjechiifamee kun haala kanaan bareedee qophaa'ee fi jira jechuudha kana fakkaatti qoriin kun maashaallah baay'ee bareeddi muinisii keessallee kan akkana jira qarshii 3,000 bitamti maashaallah ni bareeddi siin jedha daawwattoota keenya kabiraan moo saanii raanii qabdii buleetiin teennaa saanii raanii ni beetanii 3,000 qarshii 600 gurgurama habbaa shan of keessaa qaba originaala fi saanii baay'ee bareeda ta'edha inni illee shigii keessa irraa kun shigiin akkama akka jiru irra laala yookaan muluu isaa yaasuu sin agarsiisa irra garuu shigii keessatti sin agarsiisa hunda isaatu jechuudha kabiraan moo tasitti maashina bishaan danfisuu qabdi maashina bishaan danfisuu kun illee kun kana fakkaata originaala akka ta'edha palaastikii yoo ta'e ni ajaa'ibaa danfisanii fi rakkoo nama rakkisuu danda'a jedhanii hin beekani garuu kuni sibiilarraa hojjetamee fi originaala akka ta'edha isiniin jedha obboleetti laffatiyaa meeshaa keessumas irratti ilaalladhu siin jedha kabiraallee maankaa fannoo qabdi buleen ta'e maankaa fannoo jechuun isa kana kalaarii kanaan jechuudha garuu isallee shigii keessa hin baafne shigii keessatti haala kana maankaa qabaa shuukaa qabaa albee qabaa waa hedduu qaba jechuudha kabiraa maashina juusii qabdi buleen ta'e maashina juusii kana fakkaatu baay'ee bareedu jechuudha isa kana qabdi meeshaan kun meeshaa arbaaguu gudeemudha jechuudha kun immoo kabiraa markajii jira markajiin kun qarshii 500 haga 800 illee jechuudha kan tiriitii wacaaluni kun abbaa tirii tokko waan ta'eef qarshii 500 jechuudha baay'ee bareedu isinillee shiikettaan immoo maashina shunkurtii sin agarsiisa fakkaata kun maashina shunkurtiiti kabiraa murtaafee waan afeera deebisin agarsiisa rakabooti abbaa gadaa 3,000 tokko ni beeytanii karameelloo qabaa sufraa qabaa siinii qabaa waa hedduu saarbisii qabaa kun immoo faarmuuzii addaatti jechuudha faarmuuziin kun qarshii 2,000 bitama haadiyyaa fi kan mana keessatti fayyadaman jechuudha kun originaala illee warqaammaa ni qabdi kunis originaala garuu kan mana keessatti fayyadamanii fi pilaastikarra duubi isaa pilaastikarra kan hojjetamedha sun immoo warqaammaadha isin jedha daawwattoota keenya meeshaan keenya kaarra qabadhee dhufe kana fakkaata waan gammaan hojii turtanii guddaa galatoomaa viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina meeshaa hedduu jira waa hedduu sin agarsiisa chaanaalii kana share olii godhaa like godhaa subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha hayyaa gammaan jiru keessanii galatoomaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu